Ani kan malate mo darba katama keessa jedhama achitti alatti dhaloonni koo kara caancotitti dhaloonni koo jecha a prolific striker who scored goals for France, a team player who helped Ethiopia Coffee come back to continental football after a decade. This is without a doubt Abubakar Nasser. wanna baay'eedha anaafis ta'ee namaafis ta'ee wanna baay'eedha jaalala namaatis qaba gizee kaasii kana keessa taphatu inni kaasii malee gara timirtiitti naandaa kaasuma taphata anis immoo illooluun digaafiin isaa godhaa fi bakka biddeen isaa ta'e Abubakar kan keessa seen anis immoo silan jaaladhuuf kaasii nan jaaladha durri biyya kiyyattis nan taphadha kanatti isaa gabata kana Abubakar dubbadheetti siffitusi ani ijoollee kiyya keessa ijoollee sadaffaadhaana Abubakar haadha kootis abbaa kootis hin jedhee ilaala iyyummaadhaan isa guddisee ani iyyummaan beeku iyyuu warra kootirraa waan nufu isaan gizeen guddisu iyyummaan ofirraa qabaayyuu beelee isin jedhu dhoobadde isin jedhu an kana keessa seennes ibsaas hin qabnu iyyuu ibsaa sanis danda'eetiin bakka kanatti isaan kana naa ga'uus danda'e mucaanis immoo chigiriidhaan shannafamus anis immoo chigiriidhaafis shannafamu isaanis tole naan jedhaniitis naa dhagaatanii akkanatti isaan guddise bakka gizeen guddisus kana Abubakar baay'eedha haadha kootis abbaa kootis hin jedheetiin jedha Abubakar kan waaqni naa kenne eebbiseen naa kenne gizee naa kenne jechaadha. Player of the Year, Abubakar Nasser. This is a very special season for Ethiopia's footballing protege, Abubakar Nasser. The 21-year-old Ethiopian coffee striker had the finest season so far in his career, scoring a record number of goals. I don't know when I got sinjur, not the Gamu Sinjur Marifi, and Karas Sritini Barbada, Kanarakago. Anas Nakaja Bejetoi. Kana keessa taa'uun kiyyaafis anaafis ta'e saafis wanna guddaa odoon du'in iyyummaa sunis darbe xinnoodhaafis ta'us ana akka namaatitti nama wajjin innis jedheetiin deema akka namaatis taaseetiin deema hoo argannes hin kofallaa hoo dhabnes kofallee kana keessa dabarsine kana hunduma iyyummaanis nu fattanne bakka isas immoo iyyummaanis isa fattanne kana keessa na Abubakar kana keessa danda'e gizee jammaruu 300 kennaniifiyyu 300 sanis ana rana ken gizee rana ken so transport dabes safar isa kenna baka Abubakar akkanatti isa guddiseesi waaqanna guddisen jedhana waaqni galatana galanni saagau ana Abubakar kana bakka ga rasሽ ከምተሽ አብተሽ ታጎርሽን ቆመሽ ለብሼ ሲወጣ ስትፈሪ ስትሸኝ መርቀሽ Abubakar kanneeku kanarra waaqnis naa eegeeto tokko waaqa majammaraan keenya jecha isarraa naa eegeeti bakka guddaa akka ga'u abbiyya kanatti odoo hin ta'in biyya ormaatitti isa barbaadan akka achi naa ga'uun barbaada. Ani bakka miidiyaa Oromiyaa kanas argachuun kiyyaas immoo baxaatittiin gammadde wanno ቋንቋ kiyyaani saasa'u sirriitti barbaadayyuu bakka garana asitti argan Addis Ababatti dhufee xinnoos na jalaa badaa jira ani በጣም ትደስነይዳ በቃ ቋንቋ ከነስ argadde toy miidiyaa Oromiyaa kana argachuun kiyya በጣም ደስተኛ ነበር።